وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إفما نتركتو رانا باسي تونن يادكو ندبتين نتركين رانا باسي. اوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم نجاش وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوان كينيا أكم جرتو نغاكي سنين جباتو بغا نغا تادني أنس نغا كوتي الحمد لله رب العالمين. كان بدي في تكو الربنس لتجرى الرباب متى ركوتات دينكيان تكو رافين توري كان فن بدي توري namni ka yeroo matti dhufe peejii waan ta'eef yeroo matti dhufe ilaala galamas ta'u boolis iftaanis dhufe ilaala waan miidiyaa irratti deemaa jiru afaan maksaa miidiyaa irratti deemaa jiru kanarraa dubbachuu silaallee isaatii kanan barbaachisu yoo ta'e irra deebii walii kennuutu ajandaa jijjiiruudha ijoollee Saawud Arabiyaa irraa jedhee yaada malee jechan gaddaa dubbadhe ajandaa ijoollee Saawud Arabiyaa irraa jijjiiruun taatu ijoollee Saawud Arabiyaa nam tokko akka jarri gadi ba'anii Mubaarak galatoominaan hin jenne irra deddeebiseen itti himaa ture lapheen baatina warri diqqoo ijoolleen kun yoo galanii Mubaarak galatoomi jedhu laata jettanii lapheen baatina itti meeraan ijoollee mana hidhaa jiranuun duddubbaanis yeroo kaardii anda waletti naasos yeroo jalatti biskoolanu ijoollee yoo kacarraate rabbii dachi isin baasee gara biyyaatti galtanii galatoomi Mubaarak galaa jirra maaloo jettanii diqqoo maqaa koon dhayinaa maqaa nama tokkoon dhayinaa galaa calluma hidhaati du'aayii walii kadhataadhuma galla malee galatoomi nam tokko nama tokkoon jechuun danda'u kan isin galateeffachuu qabdanu rabbii achi keessaa isin baase deebisee immoo wallaahi asirratti waan kana tun dubbachuu dhiiseenetti tola garuu immoo dubbachuu dirqama ta'e maaliif beektu namni yeroon badu waan waa balleessee bade si'aa jira namni keenya amma nama wayitu deengadda waan ta'e wayii maata ture liibiyaa see yeroo irraa beeka'u dawwalee qaxxita maaliif boo'e mushlu godhe na arrabse maa inni hin jedheeni maaliif akkas waan kanarraa haasofte atennaan barteetta akkana kana naasee jennaan hin barre mata duree bichan dubbisee jennaan lakkii obboleessoo akkasii miti mata dureen waan badin qabu keessoo isaas immoo dhaqee dhaggeeffadhu kai wanta naasee kana kana jennaan dhiifamaa naan jedhe namni keenya mata duree ilaala malee keessoo isaan laalu gabaabumatti an dheeressuun barbaadu an asii deebii kennuun koo ammas warra qeeqa kaasaa jiru yookiin warra qeeqa kaase haamilee turuu waan ta'eef namatti haamilee horuun barbaadu'an shamarranitti yoon balleesse jalqaba shamarran jechuun warra kaleessa harkaa butamaa ture warra kaleessa viidiyoon jala maxxanfamaa ture warra kaleessa addunyaa kana irratti nama 7,000 fidaa nama 10,000 fidaa jedhamee agarsiifamaa ture waa danuudha ngoone guyyaa tokko ngoone dhaabadheen falmaa ture dubartiidhaan dogoggorti jedhe ammas ookii dubartiin naa jaallattu naa jajju jedhee wanta inni isinii godhu hin jiru shamarran keenya dhaggeeffadhaa wanni na gubadanuu jira wannan gaddeedanuu jira samoona kana aktiivistiin kisaare aktiivistiin tokko aktiivistiin kassare tokko an warra hojii dhabee calluma jedhee ijoollee Saawud Arabiyaa irraa haasa'uu hin dandeenye ol ba'ee akka barbaade haasa'ee akka barbaade gadi bu'u aktiivistoota kassaranii namni 5 jalaa sheer godhu namni 7 koomeentii kennu warra waa ijoollee Saawud Arabiyaatiin mootummaa Itoophiyaa arrabsuu barbaadu warra akkasii dura dhaabataan ture ijoollee Saawud Arabiyaatii sagalee ta'uunii fi mootummaa Itoophiyaa arrabsuun wal adda ammas taanaan an dhugaan dubbadha bakka natti deem bula dhugaa dubbachuun firooman kutu
namoonni hedduun yeroo jedhe qeeqa kaasanu gariin ne himata jira aktiivistonni keenya jechuudha. Gariin kallattiinumaan ana himataa jiru. Haramaa xaaramee jiraachuu isaan barbaadan. Tokko tokko dhimma dhuunfaa walirraa qabnus keessa fidaa, tokko tokko maali wama danuudha wanti deemaa jiru. An sa'aatii kana silaa waan an deebisu miti garuu namoota hin hubanne nu hubachiisuu barbaada. Deengadda Dr. Abiy paarlaamaa irratti Ustaaz Kaamil Shamsuu hagalatoomu waa'ee lammiilee keenya Saudi Arabiyaa an Ustaaz Kaamil Shamsuu dhaggeeffadhaa. Ustaaz Kaamil Shamsuu, Ustaaz Ahmadiin Jabal, Ustaaz Naasir Hamzaa, Ustaazota guguddoo, Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa, Ustaaz Jamaal Aliyyi sobaa jedhan as ba'anii warran keessaan boo'ee taasa'u. Yeroo guyyaa gadi ba'ee rakkoo ijoollee Saudi Arabiyaati boohaa oole halkan immoo jarattan boo'a. Kunoo Ustaaz Naasir Hamzaas jiru, Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaas nama lubbuun jiru, Ustaaz Kaamil Shamsuusi, Ustaaz Ahmadiin Jabalisi. Wallaahi laazim warran keessaan itti deemee rakkoo ijoollee kanaa waan harka jiru hubachiisudha jedhu kun ka jedhu socho'aanudha. Ammas namoota kana jedhee waamuu hin danda'u aangoota mootummaa keessas namoota danuu warran keessaan itti bu'aa jiru. Ani ijoollee Saudi Arabiyaa dhugaa rabbii dubbachuudhaafi waa firachi keessaa qabaadhee yookiin obboleessa yookiin obboleettii tun taane ijoolleen kun warra sagalee dhabe warra sagalee barbaadan kanuma jedhee tan gadi ba'e malee ijoollee Saudi Arabiyaa ofii jaraatii warra gatamee jiru. Ofii jaraatii warra akka namaattu lakkaa'amaa hin jirredha. Isinii galee warra akka namaattu lakkoofsatti namni galchee gadi ba'ee sagalee taa'aaf hin jirredha. Ijoolleen kun eenyuun caala sagalee barbaadu? Ijoolleen kun rakkoo hamaa keessa jiru. Rakkoo kana gatiin hubadheeffanni warri Saudi Arabiyaa isinii iyyaa jira. Warri Saudii keessa taa'ee qeeqa kaasu I don't know ani hin beeku waan inni kaasuufi. Almuhim dubbiin kun gaafa jalqabu nama lama sadiin ijaarsaan jalqabame. Maal jedhan warri jalqaban halkan walakkaa intala tokkoof ijoollee dhiiraa lama mushluk godhanii arrabsaa intalli illee xiqqoo na arrabsine warra dhiiraati hin baay'atii seensiftee mushluk gootee na arrabsite viidiyoo sana illee buusee gara peejii kiyyaan isinii dabarseen ture. Mucaan kun akkana isintu sheer jalaa godhamuu qabu ammas adaraa keessan an kana booddee nama tokkoon sheer godhaan jedhuan sii ta'u sheer godhi. Isinii galee yoo barbaaddan sheer godhaa yaada koo sheer gochuu jechuun maa hin beektu ani inni na dhibu waan sheer godhamuuf waan sheer hin godhamne adda baaseen isinitti himaa dhaggeeffadhaa obboleewwan keenya warri miidiyaa irraa. Amma kee yoonan amma sarara taa'ee dubartii tokko yaa jara keenya wal been nagatii ta'eef walitti himuun hin barbaachisu ofitti himaa. Waa'ee miidiyaa kana bareecheen akka itti miidiyaa kana fayyadamuu qabu bareecheen beekaan. Warri miidiyaa irraa kun harki caalaan jira warra waan kayrii sheer godhu otoo hin taane wal ilaalaa jirra. Warra dubartiin tokko gadi baatee qaama dubartii tokko agarsiisuudhaaf sheer godhaa yoo viidiyoo abaluu ilaaluu barbaadan viidiyoo abaluun na bira jira sheer godhaa jedhamnaan nama 7,000 xalabannaan nama 7,000 fidaafii turtan. Dhaggeeffadhaa. Waa'ee obboleessa kee Saudi Arabiyaati yoo sheer goote rakkoo maalii qaba? Na dhibee ana wallaahi na dhibee. Badana dhibee ana. Waa'ee obboleessa kee yookiin obboleettii kee Saudi Arabiyaati sheer goote jechuun mubaarakiin indinaa goote jechuudha. Ana amma yeroo danuu yeroo asirratti dubbadhu waan sheeknis dhaga'uun saalfanne waan sheeknis taa'ee haadha manaa isaatii wajjiniin taa'ee dhaggeeffachuu danda'u waan qeesiinis haadha manaa isaatii wajjin taa'ee dhaggeeffachuu danda'u waan abbaan barbaade waajjira mootummaas ta'ee miti mootummaa namni guddis ta'ee sabiyyiin viidiyoo mubaarik hojjetu irratti lakkii daa'imni ilaaluun qabdu gurbaan kun arraba barsiisa gurbaan kun nama arrabsee yookiin nama qeeqee ijoollee keenya nu jalaa balleessa wanni jedhan akka hin jirre of beekaan eenyuun caalan of beekaan
tokko jedha. Lammaffaan immoo warri kaleessa dheengadda sheer godhaatii viidiyoo abaluu isinii qabannee dhumneettee dubartiin irratti jechuudha. Dubartiin irratti fuula xaxattee fooxaa hidhattee fuulatti viidiyoo abaluun gadi baasaafanii jabaadhaa sheer godhaa jennaan nama 6,700 ilaalamaa ture sheer godhamaa ture. Obboleesso wannati sheer gootu tokko anaafi miti ana jalaa sheer hin godhinaa kana booddee nam tokko sheer godhaa jedhee isin hin kadhadhuan. Nam tokkoon sheer godhaa yoo xiqqaa afaan nabarraan sheer godhaa jedhe malee keessi kiyya sheer godhaan jedhu maaliifi dhugaadha namoota hedduutu sheer godhaa jirtu waa ijoollee Saudi Arabiyaa. Mubaarik birriinaa kennaa jedhee jennaan miti kan isin sheer wal jalaa gootan. Mubaarik kana naa ta'a jedhee rakkina isaa himannaan miti kan sheer goote. Wanta naaseessite dhimmi ijoollee Saudi Arabiyaati. Dhimmi ijoollee Saudi Arabiyaa immoo dhimma hunda keenyaati. Dhimma waloo keenyaati. Gadi baatanii dubbachuudha. Gatii isiniin taane gariin immoo gadi ba'ee haasa'ee gatii hin beekneenaan laayiviirra nu dubbannee jennaan sheer nu jalaa godhe. Sheer jechuun silumaansaa sheer jechuun tokkoffaa wanni inni nama kafalchiisu hin jiru. Wanni naa kafalamu tokko hin jiru sheer gootaniidhaaf. Namni 2,000 sheer godhee namni 7,000 sheer godhee obboleetti sheerii gadaanaa namni qabu ana miidiyaa kana irratti nan beeka. Sheerii gadaanaa namni qabu ana. Namni abbaan barbaade afaanitti rakatus ana akka ta'e nan beekaan. Abbaan barbaade gaafa na arrabsuu barbaade yeroo barbaadetti eeyyama tokko malee sababa tokko malee ol ba'ee na arrabsuu namni danda'u ana. Abbaan barbaade deebisuu nan danda'a bara hin barbaanne. Baalageen tokko gadi ba'ee na arrabse jedhee ustaazota ana jala jiran sheekota qeesota namoota guguddaa ijoollee sammuun jaraa guguddaa warra yaada gaarii dhaga'uu barbaadu mufachiisuun barbaadu nama tokkoof jecha. Wallaahi an naman kaleessa gadi qabee ilaa kun akkana jedhee gorsaa ture. Yeroo nadha gadi ba'ee ana irratti duulu keessattuu dubartiin kaleessa waa meeqa kanas haasa'uun hin barbaachisu jedhee galee waa meeqa dubbachuutu hin danda'uun calluma jedhaan amma dubartiin tokko waan aan jette jedhee deebisuufan nan beeka miidiyaa kana irratti keessattuu biyya duniyaa kanaa fi miidiyaa kana irratti nama ofirraa nama arrabsetu kabajamee jiraata. Laa an kabajas barbaachaa miti sinii galee nama yaani bakka yoona sadartaa seen dabbara nama arrabsetu kabajama. Nam tokko jalan deeffatu nama arrabsetu kabajama. Laa an kanas hin barbaadu nama arrabsus nan danda'a. Abbaan barbaade waan hin barbaade jechuu nan danda'a. Garuu sodaadheetu hin taane eenyu gadi miti rabbii dhiisi. Kanaaf rabbii sodaadha malee nama wannan irraa sodaadhu hin jiru. Abbaan barbaade dubartiis ta'ee dhiira maqaa isaa asirratti barreeffadhee deebisuu nan danda'a. Laa ajandaa gochuun barbaadu. Waan ijoollee Saudi Arabiyaa darbee jennaan namaa deebisa. Rakkoo hedduun narra ga'e. Waa danuun naan jedhame. Waan lafee nama cabsuun naan jedhame. Himachuun numne. Inshaallah barri kun darbee jennaan waa'een obbolaa keenyaa furamee jennaan hundaafuu guyyaa qaba gatiiteef deebisa. Dubartoonni keenya akkuma isin beektanu keessattuu warri Dubaay, Saudi Arabiyaa, biyyoota Arabaa keessa jirtanu waan jiru isin iyyuu hin beektu. An kaleessas dheengaddas waa meeqannaan jedhamaa ture waa'ee dubartootaatiin. Dubartiin obboleettii kooti, dubartiin haadha kooti, dubartiin haadha manaa kooti. Haadha manaa tuun qabu, haadha manaan jaalladhu tuun qabu, haadhan jaalladhu tuun qabu, obboleettiin jaalladhu tuun qabu. An dubartii irratti duulas bansiisees hin beeku. Isanii galee banees bansiisees hin beeku. Dubartiin tokko yoo waan aan jette dubartii warra kaanii nama madaalaan akkan itti dubartii sanarraa
dubbadhu hin qabuan maaliif dubartii warra kaan mufachiisuun hin barbaanne awwannan waa'ee dubartiitiin gadi ba'ee haasa'u yoo jiraate gorsa yoo taate malee dubartii kana goote dubartii sana goote jedhee hin beeku kana ragaan hojiidhuma gooti viidiyoo gooti kanaaf gara ajandichaatti yoo deemine immoo abbaan na beeku na beeka abbaan na hin beekne na hin beeku abbaan na beeka na beeka abbaan na hin beeku na hin beeku arrabbiin bira jazaa barbaadachuufan malee namaaf jechaa miti amma baarik nama sheer naa godha jedhee aboo sheer naan godhina walumaa galatti sheer naan godhina wanni balaa ta'e amma maali hundi nu yeroo gadi beeyaasa'u isintu jalaa sheer godhee isintu jalaa sheer godhee ajandaa guddifate miidiyaa guddifate maal guddifate obboleesso waa ijoollee Saawud Arabiyaatti tan miidhamean wallaahi summa wallaahi waa ijoollee Saawud Arabiyaatti tan ittan miidhame malee wannan irraa fayyadame tokko hin jiruan qabeenya kooti tan miidhame giidoo koo sagaleen koo iyyuu banamee isaanan shakka deebi'an silaa duudaadha jennaan sagaleen koo tasan duudi'an waa ijoollee Saawud Arabiyaa keessaan na dhukkubsi'an namaaf jechaa miti'an nam tokko ishee an kanaan duras ijoollee Saawud Arabiyaa erga qabamuu eegalte an takka guyyaanan itti sagaleen ta'in darbe yookaan torbeenan itti sagaleen ta'in darbe hin jiru garuu xumura kanarra jaalamman kana keessa ijoolleetti rakkoon jabaannaan nus jabaachuu qabna kan jedhuudhaan halkaniif guyyaa dhufee dubbataa ture. Dhugaa rabbii dubbachuudhaan miidiyaa kanarratti namni hordoftoonni irra deddeebi'ee namni 500 namni 400 nama laallaan eenyuun yoo ta'e irratti duulamuun waan jiraati waliin beekna. Isin galee irratti deelama irratti duulama. Kanaafi hundi nu yeroo gadi ba'e maal jedha isintu sheer jalaa godhe sheer jalaan godhinaa kana booddee maal gochuu qaba maal godhamuu koo barbaadan yoo shamarran ta'e shamarran utuu hin beekin natti mufattanii jirtanu dhiifama ani isin arrabsuu miti kaayyoon koo isin gorsuu malee isin arrabsuu miti wannan immoo dheengadda haasa'e akka biraatti hin fudhatinaa Dr. Abiyyi kan inni paarlaamaa keessa taa'ee jedhe warri Saawud Arabiyaa deeman dubartii hin jenne bara wallaahi mootummaan Itoophiyaa dubartii jedhee irraan dubbadha akka gaarittan wallaahi mootummaa Itoophiyaa irraan dubbadhaan utuu dubartii arrabse yookiin dubartii akkana jedhee dubbate abadan dubartiitti bu'amuun fedhuwan anis nama dubartiitti bu'u miti sini galee dubartii waa'ee dubartii namni natti ni mo'ana dubartiin akkasiin dadhabduu taate dubartiin akkasiin yaa obboleesso dubartiin amaanaa rasuula keenyaati alayhi salaatu wasalaam akkamittan dubartii arrabsaan dubartiin arrabsinaan ammas waa'ee baangaalitti heerumuu maal heerumuu nan beeka bareeche ilmi namaa bakka rabbiin isa kaayetaa inni baangaalitti heerumes inni hadda miti kana waa'ee baangaalii haasa'e durii waa'ee baangaalii haasa'a Dr. Abiyyi kan inni jedhee warri Saawud Arabiyaa keessa jiranu Itoophiyaawii ta'uu jira kan biraa ta'uu jira qorannaa eessaa ka'anii dhaqanii biyya ka'anii dhaqammoo eessarraa ka'anii dhaqan isa jedhus hin qorannaa an jecha kana akkan itti kadhetti ofii kooti jechuudha akkan itti kadhetti tarii warra lola Tigraay keessa ture warra adda bilisummaa keessa ture tiyyuu achi dhaqe jechuu barbaademo jedhee shakke malee waa'ee dubartii raayyi jedhee hin shakkines waa'ee dubartiis miti akkamitti waa'ee dubartii ta'a akkamitti dubartiin keenya obboleesso waasittimu yoo dhugaa dubbanne akka nama tokkootti akka nama Itoophiyaawii tokkootti dubartiin tokko yoo barbaadde faranjiitti heerumuu mirga qabdi yoo barbaadde baangaalitti heerumuu mirga qabdi yoo barbaadde immoo suudaanitti heerumuu mirga qabdi an yoon waa'ee keessanirraa dubbadde dubartoota keenya miidhama keessanirraa yoon dubbadde malee abadan waan isin miidhuuf waan gubuu isinitti ta'u waan taa'ee dhalootatti darbee isin yeellaasisu dubbadhee isin beeku dubbachuu isin barbaadu hin dubbadhus isin galee dubbadhee isin beeku dubbachuu isin barbaadu hin dubbadhullee haadhan qaba haadhan jaalladhuun qaba atis haadha bor
atis haadha keenya atis obboleettii keenya si galee haadha ofii namni qabrii keessatti hin arrabsu an dubartii yeroon na aarsiteeyyuu amma namoonni namoota miidiyaa irratti dubartoota miidiyaa irratti deebinaa deddeebise keessaa kanan arrabsutu hin ta'in kanan akka gaariitti hojii jaraa itti mudanuu jiru dubartoonni miidiyaa kanarra ba'anii iyyaa jiran naqeeqaa jiran nu arrabsuu fedhaa jiran wallahi akka jarri miidiyaatti ol deebi'anii lammuu naasofne nan godhaan waan dhugaatiin sobaan tun ta'in waan dhugaatiin gaafa kana gooti gaafa kana gooti akkana taatee naan akkanatti ol argine akkanatti ol gorsine jedhee itti muunan nama hin danda'u fayyidii gadi ba'ee afaan banaa ture utuun deebisee gaa kanan deebisa laan tuna guguu sabriinaa kenni yaa rabbiin calluma jedheen ragaa qabatama kanan itti qabu danuu jira garuu dubbachuun barbaadu maaliif tokkoffaa sa'aatii kanan dubbadhu lammaffaa immoo ofirraa dubbadhees rabbiin irraa dubbataan wallaahi lukaan sitti rabbiin irraa dubbataan ajandaa gochuu hin barbaadu jechuudha. Deebisee immoo dubartoonni warri baangaalitti heerumaa jirtanu yookiin immoo baangaalitti heerumtanii ilmoo irraa argataa jirtanu abbaan manaa keessanii deemee Itoophiyaa ilaaluu qaba waliin gala isinis immoo dhattanii biyya abbaa manaa keessanii ilaaluu qabdu innis dhaqee biyya keenya ilaalu atis dhaqee biyya isaa ilaali wanni inni ilmoos lama sadii sirraa argatee ka'ee si gatee biyya isaatti gallaan ati immoo ilmoo bicha rarraafattee galtuuf hin jiru kun immoo maatii keetti miidhaadha biyyatti miidhaadha jedheen dubbadhean kana dubbachuun koo ijoolleen keenya hundi baangaalitti heeruman yookiin immoo ijoolleen keenya ani akkasitti fudhatan hin beeku lakkii ijoolleen baangaalitti heeruman immoo hin jiranu yookiin immoo lammii biraatti heeruman hin jiranu jechuu hin dandeessanu jiru kun immoo wanna naasee si'iif shamarraniin malee shamarran arrabsuu yookiin xiqqeessuu miti kun kanaaf mee shamarran yaada qabdanu seentanii dubbattu an kanarraa kana ta'e sana ta'e jedhee dubbachuu barbaadu dubartii haadha koo dubartii obboleettii koo dubartii haadha manaa koo namni gadi bahi dhiifama dubartoota gaafadhu jennaan isin gaafadhu ani jala muraa qabadhaa maali badiin koo shamarran akka shamarranitti kottaa mee seenaati dubbadhaa maali badiin koo maalan isin itti balleessiyan an nama kaleessa isinii falmaa ture moo nama isin arrabsaa ture waan darbe si yaadachuun gaariidha ammas an wanni kaayyoo koorraa yookiin immoo waa tokko irraa na jijjiiru tokkittiin hin jiru ani suma kaleessaati namni akkatti kallaqametti jiraata inni nama hamachuu bare nama hamataadhuma jiraata inni nama arrabsuu bare nama arrabsaa jiraata inni nama eebbisuu bare nama eebbisaa jiraata inni nama abaaruu bares akkumatti kallaqametti jiraata ilmi namaa isinii galee anaa kennama kanaan qabu nama arrabsuus hin danda'u yeroo naares ofirraa dubbachuus hin danda'u kanaaf shamarran qofti warri dhiirri maqaa shamarraniitiin barreeffatan itoo hin taane feesbuukii barreeffatan itoo hin taane shamarran qofti nama sadan tokkorraa yaada fuuna lakkoofsa Khalid qoyi warra shamarraniin jedhe dhiifama warra shamarraniidhaan intinaa fuudha yaada fuudha kanaaf shamarran isin arrabsuudha aamileen qabu'an dubartii haadha koo abadan an namni dhiirri akka barbaade na arrabsinaan deebisuuf hin dandeenye dubartii tokko miskiina tokkoof gadi ba'ee deebii yani abadan seeni mee boletti mee shamarran maal jettu yaada gidduu kana deemaa jiru irratti waan isinitti dhaga'ame kottaa dubbadhaa waliin haasofna isin irraan dhaga'uu barbaadaan dubartoonni dimmitti si dhufuun dandeenye keeriyyaa si ergeera
Dhiirri maqaa dubartiitiin feesbuukii barattan akkan ergan isin jedhera. Halo. Aloo, assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam obboleettii koo akkam jirta fayyaadha? Nagaa mubee jirtaa? Alhamdulillah. Alhamdulillah galata rabbi. Yaa mubaarak ilma namaatii miti rabbiin kaaleelli tokkicha jajaatee si yaa kafalu. Aamin aamin. Wallahi dubbii ilma namaa kana laaltee abadan ajanduma keenya jiri yaa mubee namni sagalee dila kana dhageessisee nu dirmachuu jiru si namni nama dila kana kakaasuu jiru si. Yoo dhugaa dubbanne dubartiirraa warri si komatu yoo warra gartee uummata Bangaalii kana jala deemu jiru taate malee dubartiin biraa tasi komatu takkan jirtu. Wallahi dhugaan seenjaa hanga dubartii isaan jala yaa'u jirtu qofa dubartiin si komatu. Yoo badii qabaannellee waan feene yoo taanellee gabbaatee atin dubbachuu jechuun nu golfachuudha malee nu arrabsuu miti. Abadan sin arrabsus aamileen qabuun. Yoo silaan nawaa silaa jecha nuun jettee hoo jettee ati nuun jettu nu gorfachuuf akka kiyyatti akka nama tokkootti hankaaniin beeku. Wallahi akkasuma rabbii isa nu kallaqetu beeka. Nu gorfachuuf malee wanti biraa ta'atiin obboleeyyan keetii nuti nuuf dirmachuu jirta nuuf iyyuu jirta hojii ta'e dhabdee haadha mana keetiitii wajjii gammachuu ta'e dhiiftee zaa 24 nuuf asirraa iyyuu jirta. Namni nama kana hunda kakaasee sagalee teenya dhageessisuu jiru du'aa keenya himu jiru. Miidhamaa keenya himu jiru si hin waarak namni beekne tokko hin jiru. Wallahi ilma namaatii mi rabbiin zajaatee si yaa kafalu dubbii ilma namaa laaltee jecha namni siin jiru laaltee ajandaa kee yoo jijjiirte rabbiillee irraa si gaafata wallahi yaa mube. Lakkee wallahi ajandaa jijjiiruun danda'u. Jijjiiramuu saayyuun barbaadu. Anamma utumani warri Bangaalitti nutan biyyattiin galinaa jedhee labsi an giidoo maaliin qabaan. Utuun giidoo qabaadhe kadhadhee yoo adaraa rabbii adaraa warra mootummaa ijoollee keenya nu galchaa warra dhumataa jiran jedhee dhageessifachuu hin dandeenye. Dubartoonni warri lammii biraatti heerumtan biyyattiin galtanu jedhee dhawwuu nan danda'a jettee yaaddaa akkamitti? Ajandaa kan jijjiiraa jiru anatuun taane warra anarraa dubbataa jiru ajandaa jijjiiraa jira. Amma anarraa dubbatanu ijoollee Saawud Arabiyaatiitu iyyanii gaarii natti fakkaataan akka gootutti. Wallahi dhugaadha rabbiin zajaatee si yaa kafalu. Obboleeyyan kiyya kan dhalaa warra si komatu yoo jiraate warra maqaa keenya nyaachuu jiru warra nu arrabsuu jiru warra maqaa keenya balleessuu jiru takka ta biraan jirtu warra si komatu. Warra maqaa keenya nyaachuu jiru warra obboleeyyan isaanii mana hidhaa keessa sababa isaanii qixaaxamu jiru moggaa takka yoo dhugaa dubbanne. Warra akkanaati warri si komatu malee takka hin jirtu warri biraa ka si komatu zajaatee si yaa kafalu waan biraa. Galatoomi akka keetti akka dubartii tokkotti yaada kee dhuftee birmannaa naa taasifteef galatoomi si jala obboleettii koo. Galatoomi immoo biyyatillee wallahi yoo ilmi namaa namni namaaf galata hin galchine rabbiifillee galata hin galchu namni mataan isaa yaadu namni waa beeku guutuun siif galata galchuu qabaa jiraadhu mubaarak ofii dheertuu rabbi si yaa jiraachisu. Addunyaa irratti yaada mana keetiitii hojii si yaa qananiisu waan biraa takka taa'ee siin jedhu qabu. Aamin aamin. Jiraadhu zajaa si yaa kafalu mubaarak keenya jiraadhaan garbaan si dhaammachuu fadha. Galatoomi. Aamin aamin galatoomi obboleettii koo. Ayyee obboleettii keenya. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسي كم درس أنا قبل الجنة إن شاء الله. لكن يمكن الحمد لله. تعزي أموي مبارك قالت وبسنجت وبعدها هدو تكان قالت وفاتا قبدا خنا نبلا قبدا علينا وما بيا سعودي كنا كيس جروحي ساي هدو تكان والله أنا تجرب رئيسي قالت وفاتا. Akkuma keessa kiyya sigalata uffata ammoo namoonni hedduun lanka sigalata uffatan akkasuma akka simara uffatan hedduutu jira. Jecha namaatii fi ilaalcha namaatii fi akkasuma wantoota namni hojjetaniif wantoota namni jedhaniif jettee abadan uf duuba hin deebinii siin jedha. Abadan. Jazaa nama biraa argadha osoo hin ta'in ilma namaa biraa silaayyuu jazaan hin jirtu beeknuu qabna. Jazaan ka argatamu rabbuma biraayi. Kanaaf ati jazaa kan keeyis rabbuma biraa barbaadadhu hojii kan kee akkuma duriitti itti fufii indoomu ka duraa xalayyuu itti fufii siin jechuu barbaada dhaamsa kiyya. Galatoomi. Itti aansee obboleeyyan keenya kan mana hidhaa jiraniif kan hidhaa keessatti du'aa jiraniif kan hidhaa keessatti lubbuu ofii baasaa jiraniif rabbiin inshaallah obsa isinii haa kennu rabbiin ammoo yeroo dhiyoo keessatti
dadaffiidhaan osoo har'aa baruu hin jedhin ofii isinii iyyee rabbiin nagaan isin haa galchuu obsa qabaadha warroonni mana hidhaa jirtanillee rabbiin obsa isinii haa kennu fayyaa isinii haa kennu qilleensaa fi bishaan dhugdan rabbiin dawaa isinii haa godhuun isiniin jaabuleen kiyya kan mana hidhaa jirtaniifis obsa qabaadha rabbiin inshaallah hunda keessatti iyyuu nama fatanaa nama laaluudhaaf waan tokko buusa musiibaan takka ka dhuftuuf nama san fatanuudhaaf yoo ati fatanaa san bira dabrite rabbiin ammoo waan san caaltu namaaf dabaluu danda'a jechuudha. Rabbiin ammoo nama fatanaa dabru rabbiin haa godhu. Itti aansee waa'ee shamarran biyya Arabaa. Waa'ee shamarran biyya Arabaa jedhu keessa kiyya garuu emotional na ta'a. Garuu alhamdulillah rabbiin waa hunda keessatti iyyuu obsa naa kennu. Warroota shamarran biyya Arabaa jedhaniif akkuma Oromoon jettu san jechuudha. Dhal'acha tokkochatu foon hunda ajeessaa jedhan Oromoon yoo mammaaku dhugaadha. Waa hedduu irratti argina Oromoon tun waa malee hin mammaaktu waa malee waa hin jedhamtu jechoonni Oromoon nuuf mammaakan guutuun iyyuu ifaan ifatti nuuf baheetiin jira. Akkuma san jechuudha. Parsantii 100 keessaa yoo 5 badii qabaate shamarran biyya Arabaa jechuun qabdu walitti hin bahine. Warra waa balleessisan filmii adda baay'ee nutti agarsiisuudha malee nuti warri shamarran biyya Arabaa nuti hireen biyya baqaatti nu baaftee biyya namaa keessa jirru wallaahi miira keessa galla waa'ee shamarran biyya Arabaa hodhayan. Sababbiin isaatis meeqa kamtu abbaa isaa irraa mana jijjiiree meeqa kamtu obboleessa isaa irraa mana jijjiiree meeqa kamtu bilbila itti bitee obboleessa isaa dhaabee meeqa kamtu jaarsa ofii waa meeqa godhee fi dhaabee bar utubaan ilmi namaa shamarran biyya Arabaa akka ta'e namni hin beeku. Wallahi shamarran biyya Arabaa utubaa hunda Oromooti hojjenne biyya keessaati hojjenne nu dandeenya. Dhugaa keeti. Kanaaf jechuudha. Ta'uufii badde ofumaa badde malee uummata guutuu walitti qabdee garaafachuu hin qabdu. Ofumaa badde sun ofumaa haadha abbaa ofiillee biyya ofiillee maqaa nyaatte. Nafsi ofiillee maqaa nyaatte. Ta'uufiitiifuu deemtee waan irra gadhaabattuuf bakka teettuuf bakka kaatu dhabdi boodarra jechuudha. Namoota hedduu kaayyoo dhabanii biyya namaa kana keessatti shiishaa dhuganii maal ta'anii jiran hedduutu jira. Wallaalleetiin nama keessa jira rakka ta'anii wallaalaanis beekaanis hayyuunis nama keessa jira. Kabbadii dalagullee nama keessa jira. Garuu hoo miskiinni wajjin dararamuu hin qabu. Miskiinni wajjin maqaan baduu hin qabu. Ka haadha abbaa ofiiti yaadu, ka lammii ofii guddisu, ka masgiida ijaaru, ka yoo rakkataan karaa irra kufe rakkataa san kufaatii san karaa irraa kaasee mana galchu waliin himatamuu hin qabu shamarran biyya Arabaa wajjin maqaa waamamuu hin qabu. Ijoollee warri shamarran biyya Arabaa jettanii maqaa shamarran biyya Arabaa nyaattan warra ijaan argitan gabbaasaa tana baangaalii wajjin jiraatte tana masrii wajjin jiraatte jedhaa gannuu baasaa malee shamarran baangaalii hin jedhina. Shamarran keessattuu shamarran Oromoo shamarran Saudi Arabiyaa keessa jirtu hin jedhina shamarran biyya Arabaa jirtu hin jedhina. Dhaamsa kiyya kun maaliif sababbiin kana jedhuufis namoota hedduutu jira miskiina hedduutu jira. Jiruu ofiitii fooyyeffachuuf karoora dhabe. Jiruu isaatii wal fakkaachuu fi diddee haadha isaa abbaa isaa irraa fageessite. Kanatu jira waan ta'eef shamarran kanneen walitti qabdanii maqaa hin waaminaa. Yoo shamarran biyya Arabaa jedhan hedduu kennaa qalbii cabna. Wallahi meeqa kennatu qalbii nu cabu jira. Dhugaadha garuu anaa shamarran biyya Arabaa jedhee arrabsuu argitee moo ati takkaa miidiyaa irratti moo anaa shamarran biyya Arabaa jettanii walitti qabdanii arrabsinaa jedhu argiteeti na hordofta ta'e. Mu beeksitiin laa kan koosi gaafadhe shamarran biyya Arabaa hin jedhina tokko lamaa jettanii jedheen dubbataa ture asii galee yoo dhiqqa hin dhageenye an akkasii jedhee dubbadha yeroon dubbadhu wallaahi. Hin jenne mubaarak dhiifama naaf godhi. Hordofuttiin ture dhiifama naaf godhi. Shamarran biyya Arabaa akkasii shamarran biyya akkasii jedhaa jiran koomantii jalatti. Jarang komentir sih kak, komentir hati namni, mati dhufe barreessa nama hin beektaa. Komentii harka ho'isisaa dhiisi komentii uummata komentii harka ho'isisaa. Fakkeenyaaf siin jedha warra komentii fakkeenya marraa achumaan deemanii tiktookii irra abshira obboleetti goo abshira itti dhagaamin wallaahi shamarran tokko saani tokko amma taatee kana emotional ta'eetiin jira maaliif keessa kiyya rabbiitu beeka maal ta'eef. Keessa kiyya fakkeenyaaf akkanaa hedduutu jira ka qalbiin isa cabdu. Wallahi nama hedduutu jira ka qalbiin isaa cabdee ayii ufiin jedhu akkamittiin biyya keenya gannee biyya keenya maatii keenya wajjin kabajaadhaaf jaalalaan jiraanna akkamitti biyya keenya keessa mataa ol qabannee deemna ka jedhu hedduutu jira ka gubataan akka kiyyaa. Sababbiin isaa maali? Shamarran biyya Arabaa nuun jedhan maatiin biyyaallee keessa keenya rabbumaatu beeka. Maatiin kiyya na beeku ollaan kiyya na beeku bar waan nama gaarii ta'e maatiin kiyya bara na beekuu danda'a maaliif inni gargaaraan min bilbilaafi na beekan uf beeka.
garuu orri ollaatiyya hicattii biyya arabaa fi galti sannaan jira gaafa kana maaltu dhaga'ama be eenyu firee sun hin jiru hin jenne biyya arabaa keessa badaan jira dhibbaan dhibba jira oo dhugaa olii himne jechuudha jira garuu ka jiru sun ta'uufiitii dhokatee riphee waan balleessee shamarran biyya arabaa maaliif maqaa nyaata sababii inni maqaa nyaatuuf maali ammoo wali qabnee shamarran biyya arabaa jennee waamuu hin qabnu obboleeyyan kiyya warroonni as jala jirta warroonni Waaketi wallahi walitti qabamanii tiktook irratti illee harkisa garuu shamarran biyya arabaa walitti hin qabina. Galatoomii obboleettii keenya yaada keetiif hedduu si galateeffannaa mee obboleettii keenya si qaadhimoo dubbatu. Nu beati takka nama rakkatee nu bira dhaabbatta sagalee nuuf taata nurraa dubbatta takka qalbii sitti cabne hin beeknu nuyi miti biyyarraa illee maatiin keenya waa'ee keetii dubbata namootaas jala deemanii namni gosa hundaas tadaadaguun akkuma gadhiisaa jara kabiree shamarrabsii mataara jennaan nan nufeeman jara kabiree anoo galchee dadhabeera mee warri na himataa jirtanu invaayitii godhaame lakkoofsa saddeet barreessaa warri na himachuu barbaadan shamarran lakkoofsa saddeet barreessaati isin hin galcha. Ayetti fufate yaada kee obboleettii qommasitti. Warruma akka kanatti jirantu yisi himataa jirani beektaa warruma waa hojii akkanaa jiran hojii keenya nu himtee nu baasaa jirtaa hojii keenya ifa baasaa jirtaa siin jedhaa jiran tarii kanaaf maqaa kee qomataa jiran isiif galee hojii jaraa ifa baasaa jirta malee maagaa kun dhugaa jiru dubbatame shamarran warri baangaaliidhaaf waan karoora biyyaa baanii dhiisanii inni baangaalii luukararra'usi akkuma biyyattitti guddate. Akkuma biyyaa fudhatee dhufedha. Hundinuu jechuudha. Kanaaf malee namni nu nagaanii si galateeffataa jira sagalee nuuf ta'aa jirta ammarraa. Nuuf galatoomii siin jenna. Galatoomii. Ulfaadhu. Yaada deeggarsaa malee yaada qeeqaa arguun dadhabee mee Jimmaa Aggaaro si ergeen jira. Laa wal dhiiraa Abdii Amaan maal na himattaati? Waa'ee shamarran yoo ta'e tabaqaan jiraatu ana na kennatanii jiru na himachuu ta'e dhiirri manaa godhe dhiirri himachuu nan dawaa shamarraniiti shamarran dhaffeeraa jiraata shamarran dhufa yoo barbaadan yoo naarasuu barbaadanis aseenan abbaa barbaade nan seessa kunu abadan waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa sharafamu ammas sinduran dhaabadhaan waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaatiin siyaasa mootummaan makara bilaa maasii asosiisena eenyu nama rabsee bilisoome eenyu nama rabsee bakka ga'e maa ustaazonni warri si caalan ulamaa'iin warri biyya keessa jiru hundi mootummaa jaallatee wajjin jiraataan jiru nama rabsuutiin taane kanas waan gochuu danda'u godha namni malee gadi bee dhiiraan dubartiidhaan abi waskaasaa manaamni waa fida taanaan nan jedhaan ijoollee galcha taanaan sii galee yoo mootummaa Itoophiyaa rabsuun ijoollee galcha ta'e nan arrabsaan ijoollee nagalan an fannifaminna allubbuu koo tokkittii qabu ijoollee dara namaa jiran kanaaf fiidaa godhee kenneeraan yaa jala keenya bannaa taachuu ani shamarranii Madiin bint Amaan an shamarran jettee singalcha garuu dhiira taate immoo sin baasa laa viidiyoon qabdu. Namni waa kadhatu yaa obboleessoo abboomaan guddoo tokko akkannaan jedhe gaaf tokko baayitii seenaa argitanitti miti Abu Yahyaadha moo maal laata? Da'ee Abu Yahyaadha Saudiidha. Abu Yahyaa yoo jiraatta gadhaabe kottaa uummata kana gorsaa dandeessu sagalee lolii naan jedhan dadhabdu sagalee tolii naan jedhan isin warri sagalee lolaa jirtu katiitee jabaadhaa ani immoo sagaleen tolle bakka sagalee tollee kadhanna ijoollee keenyaaf kan dara namaa jiru anaa miti feetuun galchin nama tokko tokko immoo sagalee ijoollee Saawud Arabiyaatti ta'uuf gadi ba'e yoo feeteen galchin rakkoo qabu yoo rabbi jedhe achirraa si darbina achirraa maal si goona achirraa maal eegaa jirtan darbituu erga sirka jiraate waa darbachuu yaa obboleetti an dhugaan sin itti himaam waa ijoollee Saawud Arabiyaaf waa siyaasaa walitti galchuun dandeessan qophaa koo qophattii koo sagalee taa'aa nama arrabsaa naman kadhattu kadhaarra jirran sii ta'u kottuun hojiin kadhattu siin taane dhiisi keessaa deemi hin kadhannaanu kadhannee galfanna miila qabne abbaa miila qabu miila qabne galfanna ijoollee
nama kuma dhibba tokkoof shantamaam kan mana hidhaa keessa dararabaa jiru inni bakkee jabala keessa ciisaa jiru nama meeqaan waa'ee siyaasaatiif waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaa abadan ammas taanaan waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaati waa'ee siyaasaa lubbuu namaatti akkamitti murteessi taate fedhan wadhumanu wanni nama kadhannu hin jiru maal jechuudha lubbuu namaa fedhan wadhumanu na tettu obboleessa achi keessaa qabda mee namni obboleessa achi keessaa qabdanu fedhan wadhumanu warra jedhaa jirtan keessaa nama tokko kadhannu dirqama isaa galcha maaloo isaa galcha galchisiisaa maal eegana dhoggaa lama amata lama eessa jirtu amata lama guutuu eessa jirtu yeroo ijoolleetti keessa dhumanii waan nyaatan dhabanii qola burtukaanii nyaatanu eessa jirtu isin maal buusee arranni keessan arranni maal buusaa ani inni gadi ba'ee nama arrabsu kuni maatiin qabu moo dhugaan sinitti maal inni nama arrabsu jechuun maal jechuudha sinuma nama arrabsu jechuun maal jechuudha eenyu nama arrabsee waamu'ee beeka nama arrabsuun eenyuun qajeelchee beeka nama arrabsuun nama jabeessuudha nama arrabsuu jechuun nama jabeessuu jechuudha akka waan nama arrabsuu waa qajeelchee beeku nama arrabsuu waa filuu danda'u gadi ba'ee hundinuu maaloo diqaalaa maalii yaa buleessoo gaafa nama arrabsuudha gadi baate ajandaa biraan cuccuubbatin keessattuu waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaa yoo sagalee ta'uu barbaadde yookaan akka jala callisee abadan nama tokko kadhannu jedhanii warra callisantu jiru nama tokko kadhannu dhumanu warri calluma jedhee mana keessa taa'aa jiru nama tokko kadhannee ijoollee Saawud Arabiyaan galchisiifnu dhumtu malee jedhee warra murteessee taa'aa jiru warra ijoollee kana sagalee hin taane abadan nama kadhee ijoolleen galchu warra jedhaa jiru hayyee kadhannee galchinan abbaa barbaachisaa ta'e miila qabnee galchina ijoollee keenya obbolaa keenya inni nu barbaannu lubbuun jalaa nu baraaramu nagaan biyya jalaatti galu kanaaf yeroo nama arrabsuudha gadi baatanii rakkoon qabu waan ittiin arrabsitan kan biraa barbaadadhaa arrabsaa waa ijoollee Saawud Arabiyaatiin nama tokko arrabsinaa dhaamsa jalaatti kun na caalatti hin dhiyaattooti ijoollee bareedaa keessa jiran digalee obboleessa achi qabaatte obboleettee achi qabaatte waan hin haasa'amne naasuftu nama tokko hin arrabsinaa mootummaa tokko hin arrabsinaa mootummoota irra eegsiin kaayinaa adaraa keessanii jedhanii dhaammataa jiru ijoolleen maaliif gubataa marqaa hubataa targa seenan san ijoolleen kun hin gubatan keessa jalaa gubate irra jalaa gubate warra beelee qola burtukaanii nyaataa jiru kanaaf yommuu arrabni waa baasa ta'e koo silaa anis ni hojjetan jira arrabatu waan baafne ana galatti abadan na arrabsitee nana jettu laana amma nama aangoo qabu miti na arrabsitee waa tokko argattu akkasii warra shamarranii seenaati warri komiinarraa qabdan qofti galaa dala warra na galateeffatu miti kanan barbaadaa jiru warra komiinarraa qabu fatu waanaa dhufu sin galchaa ayyee obboleetti keenya warri komiinarraa qabdanu qofti kottaa seenaa dala warri komiinarraa qabne hin seeninaa galatoomaa achumatti warri komiinarraa qabdanu shamarran lakkoofsa 8 barreessaa salaamu alaikum عليكم السلام ورحمة الله. جبتها؟ أهلا مبارك. أكم فيكي؟ جل والله الحمد لله. كمين سراك أبابرا. كمي أيه يعني سوالله كمين الله قبل نمبر بعد أجلا. كم تنوان فيتي أبشر؟ كمين سراك أبو مالي نبيكتا أجل قبرتي. أجندانا تركاك أبدو أجندا عمد بتو تعالى بر. akkamitti ajandaa guddaa osoo harkaa qabdu ajandaa xixiqqoo bakka kennite laayivii seente yeroo kanatti lubbuu meeqatu maneedhaatti dhumaa jira. Wallaahi waa'ee dubartii haadha dubartiin haadha obboleettii jenne miti kan ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaa kana hundayyuu an iyyaa fi jiru kanas dahe haadhuma gatii taateenna waa'ee dubartii xiqqeessaa wanni sagalee namaaf ta'u immoo dubartii xiqqeessaa wanni namaa godhan tokko hin jiru gatii deebanii dubartii xiqqeessaa. An kana isa laayivii kee dhaggeeffataan.
Mubaarak laayivii ati dubbatte sana dhaggeeffataan ture. Jecha ati jette jecha namni kamuu jedhudha. Akka nama yaada sanarraa fudhattee dubbatte malee dubbii kana ati lafaa kaaftee miti. Mootummaanis immoo kan inni akkana jedhe ilaalcha mataasaa qaba, ergaa isa qaqqabe qaba. Utumayyuu isin lammii koo miti jedhee jechuudha. Kaleessa hundi keenya iyyuu mootummaatti iyyinee mootummaa nuuf galchi maaliif nurraa calliftee maaliif deebii nuun deebiftuu jedhaa turre. Gaafa ustaas Kaamil Shamsuu gaafatanii jennaan mootummaan deebii kennu immoo deebii mootummaa irra gad dhaabbatee namni kamuu yaada itti fakkaatu kenneera. Atis yaaduma sanarra dhaabattee kanatti dubbatte. Akkuma jedhame immoo lammiin biraa yoo uummata keenya keessa jiraate adda baafamee lammiin hafe nuuf hagalu jette yoo xiqqaate namni 50,000 nuuf hagalu lubbuu nama 50,000 nuuf habaraaranu jetteetta dhugaadha. Yeroo nuti irra jirru yeroo siyaasa yookiin nama muraasaa wal lolu miti lubbuu haadhaa, lubbuu abbaa, lubbuu ijoollee achitti dhumaa jira. Akkamitti nuti as deebinee ajandaa wanti du'aati warra si komatuuf deebii kennita taanaan jarri koosi booda jiruufiyyuu si dura bu'uudhaaf ajandaa siif kennani akkam dudduuba deebitee ajandaa jarri kaleessa kennanii darbanii fara deebii kennita. Baay'ee galatoomi. Akkati dubartoota dubbattu dur beekna har'a miti jechuudha. Namni haadha qabu haadha namaa hin arrabsu jechati jette nama hunda kan walitti qabu miti. Kanaafiyyuu gabaabumatti wannan siin jedhu dhiisii warra waa siin jedheef deebii hin kennini. Har'a yeroo ta'e laayivii irraa baddu maal ta'e Mubaarak irraan jedhaa ture yeroo meeqan seeni si ilaala. Ajandumti kaleessa dubbatame kan hunda ga'eeran seeni jechuudha. Xiqqoo rafeen ture. Kanaaf yoo callisuun kee immoo waan ati sodaattee yookiin immoo uummata sana deebii addaa kennuudha jettee deebisuun si callisiisa namatti fakkaata. Viidiyoon kee yookiin jechi kee namoota baay'ee kaasa yookiin namoota baay'ee har'a nuti miidiyaa daqiiqaatti nurraa dubbatu hin qabnu peejii kee malee. Abshir. Informeeshinii har'a maneedhaa ture namni beeku hin jiru namni dawwalee dhagahe hin jiru. Kan Baangaalii bira jirus kan jireenya mataasaa bira jirus lubbuutu harkanu jira Mubaarak lubbuun jechoota namoota muraasaatii oli. Dhugaa keeti. Namoonni har'a ajandaa sii baasanii jedhan gaafati 14 dura dubbattu si waliin jiru. Dhugaa jettee wallaahi. Har'a kamitti dhufanii ajandaa sii baasanii mootummaan kana jedhe sochiin godhamaa jiru bu'aa hin qabu hin jedhina. Mootummaan deebii kennuun mootummaan guyyaa guyyaatti barreeffama adda addaa maxxansuun sagaleen kun dhagahamuudha. Obboleewwan keenya viidiyoo duraan dabarsuu carraa dhabaniiru haalli jarri keessa jiru maali inni har'a nama meeqa dhabaa jirra guyyaatti. Dhugaa keeti wallaahi. Kanaaf ajandaadhuma ijoolleen siif baasanii dubartiin gadi baatee si arrabsitus ani hin dhageenyes tarii yoo jiraates utuma ta'eefiyyuu ati dhiisi bakka deebiin kennin dubbataa salphisuun jalaa callisuudha. Ati kaayyoon kee lubbuu namaa baraaruudha. Sana qofa irratti xiyyeeffadhu. Dhugaa keeti. Borirraa kaasiitii akkuma kaleessaati akkuma yeroo ati iyyite si wajjiniin iyyaa jirra. Yeroo ati callifte Mubaarak maal ta'e innis dudduuba deebi'uufiin jedhaa ture har'aan guyyaa guutuu akka nama tokkooti. Lakki wallaahi dudduubatti hin deebi'u waadaan siinee jiran waadaan cimaan siinee. Maaliifan kana siin jedhe beektaa namoonni ajandaa sii baasanii callisuun kee jaraa fi waan ati jecha jaraa sodaattee irraa ustitti fakkaataa jira. Ayyee kanas. Abbaan barbaade silumayyuu namni tokko mormituu qabaachuu qaba mootummaa mormituu qaba miti ati peejii kee irratti yoo nama si mormuu qabaanne cimuu qabdaa bar injifachuuf hojjechuu qabda. Kanaafiyyuu jechoota namaatiif waan namni isin jedheef maalan isinitti balleesse maalan isin godhe jecha kana gaafachuu dura yaa obboleewwan keenya lammiin keenya har'a kanarra jiru jettee laayivii nuuf seentanse jedhee si eegaa turan. Har'aan isinirraan bade obboleewwan keenya naa bilbilaniiru mana hidhaa kanaatti kanatti ta'ee jira. Jettee informeeshinii wallaahi naa bilbilanii jiru ijoollee mana hidhaa Xariiqal Karji dawwalanii Mubaarak keenya akkasitti jirra. Isin gubnaa nuun jedhan jettee wallaahi rabbii konnaa argaa isin gubnaa nuun jedhan jettee jennaan rifadhee akkamittiin jedhanii nutti cubanii jiru jetti. Waa tokkoon jarri nu godhan hin jiru mana bakkeedhaan nutti cubanii deemanii wallaahi isin walitti dhabne isin gubnaa nuun jedhan jennaan. Dubbileen gaddaa waslaattonni mootummaa Saawudii walitti qabee gubuu qaba maal jedhanii wal biratti dhufe aloo. Waalaikum assalaam.
nagaa alhamdulillah. Eessarraa mana hidhaa moo bakkeedha? Tole. Ayyee. Ulfaadhu abshir galatoomni. Soddomii afur tokko naa bilbiltee talattiini. Ilaa 84 boonni kun 84 naa bilbiltee xumurri isaa. Mubaarak dhumaa jirraa wallahi isin gubna naan jedhanii laayibii seeni jennaan hayyee jedhee tun dawwalaa gaa deebisaati jedheeni dawwaluu dinnaan kaardii guutta dheeroo nan dawwalu na didee bilbilichi nan dawwalee namni kaasus hin jiru hojjechuu didee waamu yaani akka waan kompiitarri iyyuu wayiiti malee biran ga'u. Akkasii. Ijoolleen bilbila cufatanii jiru Mubaarak. Dubbiin kun fakkeenyaaf atum tokko gaaf tokko wajjiniin seenee waan dubbadhe yaadatte. Ejjannoon nuti irra jiru gaafa sana jalqaba ture namoonni kakaa turan malee hin kaane. Amma immoo ka'aniiru mootummaanis dhagaheera deebiin tokko godhamaa jira. Akka nama biyya bulchuutti yookiin akka mootummaatti callifamee namni 150 har'a biyya gala hin jedhamu. Dhugaadha piroosesiin godhamu ni jira. Biyya keessatti lammiileen kun yeroo galanu haala biyya keenyaa hunduu ni beeka. Mootummaa deeggaruuf mootummaa mormuun bakka kanatti hin jiru. Har'a nuti abbaan fedhe yoo mootummaaf morme yoo mootummaan sun eeyyama godhe ijoolleen galchine namni galchu hin jiru. Maaliif wal sobna? Mormiin keenya hanga bakkee jiru. Macarashaa bateedhaan gaddaa wanta naasa'uu dhufe iyyuu waa'ee baangaaliitu hin taane waa'ee mootummaa irratti warra shakkan macarashaa isaatti gadda yoo dhaatu na yaadachiifte 50,000 lammii keenya lammii Itoophiyaatti jedhanii galchanii warra kaan immoo qulqulleeffannoo jedhanii annatti tola maaliif beektaa 50 baraa nama tokko baraanudha an akkan yaadaa jirutti wallahi waan namni tokkochi keessaa baraaramee galu natti fakkaataa hin jiru si galee nama 50,000 iyyuu yoo baraaramne jedheen dubbadhee ture gaafa sanasii kanaaf warra shakkii irraa qaban qobaatti achi tambisanii warra immoo Itoophiyaadhaa jedhanii nu galchanii warra shakkii irraa qaban sana immoo amma sana deemee sagalee ta'uu dandeenya beektaa bakkatti jumlaan fixuurra warra beekan warra ijaanuu beekan waan ta'in funaananii hubachuu jalaa barbaanna si galee ani yaadni koo ammas namni hadhumu mootummaanis wanni ni jedhe dhugaan informeeshiniin asii mootummaa bira ga'u informeeshinii adda addaati. Akka mootummaa biyya bulchuu tokkotti biyya isaa eeguuf aduwiin garaagaraa biyya sana diiguuf akkasiin hojjetaa jirtu hunduu ni beeka. Information baasii irraa naannoo adda addaati mootummaa qaqqabu maal akka ta'e hin beeknu nuti. Fakkeenyaaf Ustaaz Kaamil Shamsuu kanarraa gaafatamanii turan halkan kaleessaa miidiyaa afaan Amaaraa tokko irratti gara yuutuubiitiin. Maaliif mootummaan lammii kana adda baasee hin beeku jedhee gaafannaan mootummaan waan namni itti hime yookiin waan embaasiin itti hime yookiin waan ejensiin tokko itti himeyyuu adda baafatee ka'eeti kan inni dubbatu. Uummanni kun dhibba keenya miti. Hin jenne yookaan immoo uummanni kun hin galanuu achitti dhumanuu hin jenne sirreeffataa jirra waan barbaachisu godhaa jirra jedhee eeyyee gochuu qaba kan nuti barbaanne jiraachuudhuma keenya akka mootummaan nuuf yaadatudha. Sagalee ta'uun keenya nu dubbannee jenna mootummaan laayifii keenya kana hordofee ilaalee inni kun hin bu'aa jira inni kun na kadhataa jira inni kun na deeggaraa jira inni kun na mormaa jira jettuun hin taane sagalee ta'uu jechuun iyyinee ummata dammassu ummanni dammaqeessu waliin iyyee akka mootummaan waa irraa deebisu gochuudha. Alhamdulillah gara kanaan gara kootiin itti milkoomne kan jedhaan mootummaan paarlaamaa irratti gaafatame Ustaaz Kaamil Shamsuu achirratti kaase anamma warra miidiyaa dhiisii gaafatu dhiisuu wayyaa. Kanaaf iyyuu erga sagaleen keenya sadarkaa paarlaamaatti Ustaaz Kaamil Shamsuutiin gaafatame ati akkam nama liivii 100 seenu deebii kennita. Kun surraan eegamu oli hangaafa duraas waan tokko siin jedheera bu'aa bahiinii si mudata obsa si barbaachisa waan namni siin jedhu hundaaf dhaabattee deebii kennita taanaan jarri dura bu'aa deemu ati jara boodatti hafaa deemta. Kanaaf iyyuu ati kaayyoo kee kan kaleessa waadaa galte waadaadha jedhameera namoonni hedduun kaleessa Ustaaz Ahmadiin Jabal piroofaayilii jijjiirrannaan hunduu piroofaayiliin isaa har'a Ustaaz Ahmadiin Jabal. Uummanni keenya nama wajjiniin fiiga yoo ati callifte hin callisa yoo ati dubbatte hin dubbata jiruu dubbiin ijoollee keenya ammoo Mubaarak dubbii guyyaa tokko miti sakandii tokko irraa obsamu miti
bar namni lubbuu tokko baraaree jedhe rabbiin akka nama addunyaarra jiru hunda baraareeti sagalee kee kanaan rabbiin nama tokko siif baraaraan sunu ajrii siif qaba ati irraa callisuu keetiin yoo namni tokko du'e jechuudha ati ummanni waanaan jedhaa jira jettee hangati yeroo balleessitu lubbuun nama tokko darbe waan tokko waan fayyadamnu hin qabnu wal komachuu ni qaqqabna waliin jechuu ni qaqqabna dubbii obboleewwan keenyaa siyaasa miti lubbuudha lubbuun siyaasa hundarraa oli dhugaa jette. Kanaafiyyuu namoota deebii sii kennanuuf gaaffii sitti uumanuuf deebiin kennine. Bar sadarkaa sanarraan jirtu ati guddattee jirta. Waadaadha ammas waadaadha waadaan haaromsaa siluma waadaa galee hin jira ammas waadaa hin dhaabanne rabbinna argaa hin dhaabadhus an maneedhaa keessa taa'etu na kumate ijoolleen maneedhaa keessa dhufe laafiidhaan mubaarakiin nurraa dhowwaa akkuma waa'ee keenya naasofne jira jiran iyyuu dhiisuu hin danda'u waadaan galee jira ammas waadaadha amma immoo waadaadhaan seenu abadan wanni barbaade dhufe kana booddee deebii nama tokko kan hin kenne ijoollee soota darbaa galchee kee hin barreeffadhee lafa kaadde kana booddee warri deebii narraa barbaadan badii keetiifis toltu kootiifis warri deebii narraa barbaadan deebii narraa eegina lubbuu dursa waan ta'eef akkuma obboleettiin keenya jette lubbuu namaa baraaree kaane deebii isin deebisa. Waan kaleessa jedhan yaadataan jiranu jarri kaleessa sirratti laayivii waraabani amma jandaa biraa barbaadataa jiru. Kalas bira darbaniiru eenyuuf deebiif taati wanni ati godhaa jirtu rabbii jetteeti malee kommiin daaratti argataan jirtu namni rabbii jedhee waa godhu rabbi irraa hundaa barbaada hundaaf deebii kennuun hin barbaachisu eenyuuf iyyoo ta'e iyyuu. Kanaafiyyuu miira namoonni baay'een dhagaan ture obboleewwan keenya waa'ee dubartii biyya arabaa waa'ee lakki nuti biyyaa baaneerra biyyaa bahuun keenya dogongora ta'us biyya waa bahii hedduu keessa darbaa jirra jechi immoo ilmi namaa tokko akkana nuun hin jedhina maqaa keenya nuun balleessina warri namoota biraatii wajjiniin jiraataa jiran jiraataa jiru jiraatan jiratu barbaade. Warri immoo har'a kanatti dubbadhuun deemini waan fudhee dhufa. Esa. Yeroo keessa akka barbaadde kanas. Dhiifama batu bakka amma garaan ajandaa keessa deebina sana. Isa kana dubaratti dhaabnee silaa sin barbaadaa ture ajandaa keessa xumuradhu isa kana xumuradhuuti mee gara sagalee ta'utti darbina xumuradhu kana goolabatti godhi. Xiqqoo warra obboleettiiwwan keenya warra nuti miira keessa galle jedhaniifanii waa jedha. Namni waa namaan jechuun duraan hin jalqabamne. Bar uumaa keenya rabbiin namni waa jedhaa jira. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanii waa jedhame. Jechi koo har'a hin jalqabne. Kaleessa jechi namni baangaalii jedhe an fakkeenyaaf wallahi laayivii keella nan hordofaa ture waan ati jette hundas dhaggeeffadheera. Maaliif an bakka sana miti kaayyoon koo waan ta'eef jechi keenya bakka naan kennina warri kana godhanu dhugaadha dhaabbatanu yeroo hundas immoo ofitti deebi'uu hin qabnu dogongorri keenya hedduudha kan nuti godhaa jirru gatii dogongora keenyaa kaffalaa jirra. Kanaafiyyuu warri saba biraatti heerumanis carraadha garuu namni tokko yeroo bultii keessa seenu waan isa barbaachisutu jira waan guuttachuu qaba sana dhabneeti kanarra rakkataa jirru. An dirqama mootummaan ilma biyya biraa fuudhinaaf guddisu hin jedhu. Jedheeran namni qixxaa fi raafuu sadda qoodannee nyaanna saba biraa garuu kam goonaa jedhe dhugaadha. Uummanni biyya keenyaa ilmoo namaa guddisuu miti jireenyi ulfaatee jira. Kan nuti biyyaa baaneefis immoo kaayyoo qabna ta'e itti seename. Kan fuulduraatiif malee warri ilmoo duraan qabdanu gataa namni jedhe hin jiru. Warri ilmoo argatanii garaa qabdanu balleessaa namni jedhe hin jiru. Fuulduratti garuu kaayyoo keenya haa barannu, nama itti siqnu haa ilaallannu, jireenya keenya asirreeffannu, maaliif maqaan nu badaa? Kanarratti kanatti dubbatte dhugaadha. Yaani sadarkaa sana ga'ee nama hundarratti jecha Dooktora Abiy yeroo dhagahamu baangaaliif ijoollee baangaaliitu qalbii hundarra dhufe. Maaliif viidiyoof suuraadhaan ilaalamaa jira? Namni tokko tuuka ilmaan mana hidhaa jiran keessaa 8 Itoophiyaa miti yoo jedhame mootummaan biyya biraa kun yoo bor dhufee mootummaa keenya lammii isaa gaafate hoo biyya kootti galchite jedhee fakkeenyaaf akka nuti asii laayivii seennee feesbuukii iimeelii keenya banannee jennu miti.
jireenyi biyyaas jireenyi mootummaas hojiin hunda akkaataa qaba. Seeraan ala biyya kana galle yeroo biyya keenya gallu garuu seeraan galaa jirra. Eenyummaa keenya barannee biyyuma keenyatti galaa jirra. Markabaan dhufnee markabaan deebinee galaan jiru. Xayyaaraan akka galamuuf kadhatamaa jira. Xayyaara keessa namni galu akka horii miti yookiin immoo akka bineensaa hoofamee miti kan inni galu. Seera guutamuu qabutu jira. Kanaan dura lammiin biyya biraa meeqatu ijoolleen keenya yeroo galchuu jedhan qorannoo godhanii ilmoo keenya miti jennaan meeqatu karaatti hafaa ture. Dhugaa jedhee mootummaan yeroo hunda mootummaa mormuun qofti bu'aan qabu. Bakka dogongora keenyaas fudhataa deemna. Har'a ijoollee 50 yoo nu galche bor ijoollee 50 kan namaa yoo galche yoo mootummaan biyya Baangaalii biyya Hindii dhufe Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa gaafate eenyutu gaafa sana dippiloomaasii ta'aaf mee lammii biyya biraatu waan ta'eef kanarratti dhaabateeti kan inni waa jedhe. Kanaafiyyuu waa hunda keessa gallee wal mormuuniif walitti dallanuun ajandaa haaraa walii baasuun hin barbaachisu. Irra deebiinsin jedhamu Mubaarak lubbuutu dhumaa jira. Haadhatu ilmoodhaaf bu'aa jirti. Ani wanni hanga wanaa qalbii na cabsu mucaa obboleessa keenya tokko nama beekooyiiti. Ji'a 9 dura ilmoon galfadhanaan jedhe. Rabbi nagaan siifa galchuun jedheen angaltee ittiin se guyyaa muraasa dura bilbilee fi mucaan kee biyya barteennaan ilmoon koo bara mana hidhaa jirtii naan jedhe. Haati bakkee jiru. Abbaan bakkee jira ilmoon koo bara mana hidhaa jirti ji'a 9. Daa'imni ji'a 8 mana hidhaa keessa ji'a 9 guutuu jirti. Namoonni badii balleessan hedduun yoo mana hidhaa jiraatan iyyuu akkama mootummaan jedhe nama 100 keessa namni 10 yoo badii balleesse nama 90tu badaa jira jedhe mootummaan sirrii jedhe lubbuun ijoollee bucuuf badaa jira. Har'a carraa nuti qabnu mootummaa Itoophiyaati. Yoo naaf farramaa kana booda sin morminu jedhaati jedhe farramanii lubbuun ijoollee kanaa ba'uu qaba malee irratti wal mormuu hin qabnu. Waan mootummaa morminuuf qofa jireenya keenya hunda mormii gochuu hin qabnu. Gadi jechuun barbaachisaadha. Galatoon. Kanaafiyyuu kanuman jedhaati dudduubatti garuu hin deebi'ini. Akkuma guyyaatti yeroo 3-4 galaa turte jechuudha. Ayyee kalaas asumattuu ajandaa jijjiirra qaama. Walumaan taanee ajandaa jijjiirra. Gaaffii lama tokko si gaafadhu fatu. Ayyee inshaallah. Hin danda'e bismillah. Fatiyaan kun hawaasa keenya akkuma isin argaa turtanii Fatiyaa bint Naasirii warri hin beekne wal baraanii nama walaloo ijoollee lammiilee keenya Saudi Arabiyaa sanaaf walaleessaa turte feejii godhate akkuma dhaggeeffataa jirtan yeroo jalqaba seentan walaloo isii dhaggeessu mee achirraan si gaafadhaafanii mee maaltu sitti dhaga'ame akkam akkamii akkamitti gaafa jalqabaa walaloo kana bifa sagaleetiin gadi baatee anaaf yeroo jalqabaati laayivii irratti si arguun koo hadhaa siifi Misraa Huseen tokko as jala jirti yoo isii taate jechuudha Misraa Huseen tokko hin beeku waan dhiira taate dubartii taate hin beeku garuu wanni jarri wanti ati maxxansituuf wanti Misraan tokko maxxansitu tokko nama addaati lamman anaafi mee maaltu si kakaasee jennaan maalaati soo nama tokko dubartoota hedduutu biyya Saudi Arabiyaa keessa jira. Maaltu si cingee jennaan iyyii intinaa itti ilmoo achi keessaa qabdamoo bamanaa achi keessaa qabdamoo maal si cingee mee? Wallahi mudannoo wayinaa yaadachiifte guyyaa 2 dura namni wayinaa bilbilee innati akka salkaniif guyyaa du'a maxxansituuf jedhe innati halkaniif guyyaa waa'ee mana hidhaa dubbattuu fi abbaa manaa keetu hidhamee achi jira moo naan jedhe. Garuu inni na kolfisiise an maaltu natti dhagahame yaadni uummata keenyaa bakka namni sitti dhihaate qofaaf isaa dhimmu bira jiraachuun yaadadhe. An fakkeenyaaf abbaa manaa sachiin qabu mucaan adaadaa kootiitiif ijoolleen akaakayyuu kootii 2 ijoolleen biyya keenyaa hedduutu jiru achi keessa akkuma nama kamii qabamanii jiru. Garuu an namadha. Nama akkan ta'etti haqa baay'eetu narra jira. Nama waanan ta'eef nama akka kootiitii yaaduun qaba amantaan hin laallatu nama waanan ta'eef obboleewwan islaamaatiif nama kamiif dubbachuun qaba. Ati immoo dirqama nama tokko dubbachuu fi fira achii qabaachuun dirqama kee miti nama taanaan namaaf dhiigi. Nama taanaan namaaf dubbadhu nama waan taateef as yeroo deebine immoo islaamummaa waan guddaa nu gidduu kaa'ee jira. Wallahi hiriyoottan kun hedduun ifatu dhiisii mataa si dhukkuba ani yeroon waa akkas dubbadhu ani bu'aadhuman dubbadha hatta yeroo waa maxxansu guyyaa imimmaan kun buutu jira.
wanni kun maaliif ana yaani lammiin koo kun ana rabbiin biratti nan gaafatama carraan irra buleewwan keenya irra jiru anarra yoo burqaqqabe oo namni waan ol ka'anii fudhatu ween hadiisa hedduutu jira namni dhimma obboleessa isaatii dhaabate rabbiin dhimma isaatiif dhaabata namni haja obboleessa isaatii dhaabate haja isaatiif rabbi dhaabata namni amrii obboleessa isaa isa yaachifne nurraa himiti tayyib kana hunda utuun dhagahu kana hunda tuuni dubbadhu akkamittan callisa akkamittan lakki kun ajandaan kun guyyaa muraasa qofaaf nagaha jedhee akkamittan dhaabadhaani anis ko bar waan namudatuun beeku utuma wanni tokko bakka sanatti nam mudanne ko bar obboleewwan bakka sana jiranu namaaf abbaadha namaaf obboleessa haadhaaf ilmoodha obboleessa obboleettiidha dubartoonni achi jirtu meeqa kan abbaan manaa achitti hidhamee jiru meeqa kan haati manaa achi keessa jirtu meeqa kan ijoolleen achi keessa jirtu rakkinni kun immoo akka biyyaatti nutti dhufe akka islaamaatti nutti dhufe malee akka nama dhuunfaatti miti nama tokko miti kan achi keessa jiru nama 150 jechuun biyya tokko jechuudha naannoo tokko jechuudha naannoo tokko hidhamee taa'uu anna obboleewwan kooti sababa sagalee ta'uu fi fira koo achi keessaa qabaachuun dirqama koo miti. Maashaallah wallahi. Ana kana kan yaadan. Haasaan keetu haasaa bultee ooltee baay'ee nama seenaa galatoomi ammas gaaffii kan biraa deemnu. Baay'ee. Sini qorataan jira warri gaabbaa manaan qabu jettetti dhaqaa ulaatti rukutaa sini kan qorataa jira kunuun. Hati aanni qaraatetti jedhan waan ta'e irra nuuf baatuudhaaf. Infatiyaani. Irra guddaan uummata keenyaa qaraadha. Irra guddaan uummata keenyaa qaraadha la. Namni hin qaraane hin jiru. Inshaallah. Irra hedduun nama keenyaa qaraadha. Warri si mormus, warri si deeggarus, warri namaa sagalee ta'uu didee, warri du'a namaa hawwus irra guddaan namaa qaraadha. Garuu qaraa'uunii fi quraanaan jiraachuunis tokko miti. Quraanni maal jedha jechuunis ergaa biraa qabaa. Eka sheeka hunduu qarahaadha waan namni qaraan hin jiru keessattuu sheek googliin hunda keenya qaraasisee raabara waan afaan arabaatiin hin beekne dhaqeen afaan oromootti hiikkadha. Ayyee. Akkanaatu jettanii jira keenya. Dubbisatti hin barbaadu. Asirratti egaa rakkoon qabu yoo kanarraa dabuu ta'es yoo akkasitti immoo kun waan akka qabu. Laa amma quraana na bira jira addoon bilaa kunoo laa na bira jira quraana. Maashaallah. Ani hibziin qara'u garuu. Egaa jedhi gamee irra nuu ba'e sagalee kee kanaan mee hin dhaggeeffanna. Ammaan irra ba'a baay'ee ba'e. Bakka kamiin barbaaddu? Bakka kamiin barbaadu ijoollee? Bakka guddaa moonatti hin dubbatinaan gara gadii malee hin beeku. Bakka kamiin barbaaddu siniin jettee jabaadhaa. Keessa akkamna qorachiisaa jettu isin koomentii irratti qo'e kana gaafadhu abbaa manaa qabdi ilmoo qabdi minaamin maalitti gochuuf waslaattota nam tokko waa biraa haasofna jennaan giroo keessan isinii dhumateera. Kaayyoon keenya sana miti. Kaayyoon keenya Baqa. Misiraan akkasii. Misiraan na qabdeetti. Misiraan. Misiraan aayaa kami ta'e? Aayaa tamee qabdaa jedhu. Baqaraa siin jettee. Oyish misira natti himtu aayaa meeqa barbaaddi? Baqaraa siin jettee wallaahi misiraa koo hedduu si galateeffadhaa. Ani hin beeku. Dhiiras taate dubartiis taate sin beeku garuu nama baay'ee kabajuu fi wallaahi maxxansi kee hedduu tola. Yeroo hedduu si jalaa qophii godhatu. Misiraan obboleettii koo waggaa 6 ol waliin wal beeknudha alhamdulillah. Isaa wal beektuyyuu maashaallah wal fakkaattu wal barbaadde jedhanii wallaahi dhugaadha wanti kun walirra naa bu'ee hin beeku kan akkati misiraa wal beektu nama baay'ee kabaju eessa akkasiin taate wallaahi dhiiraa dubartii akka taate iyyuu hin beeku gaaf tokko salaamtaa jedhee naannatti fakkaata. Bakka feete isin jiraatti miti laata? Laa ishii miti. Misiraan maaliif hin seenne? Lakki misiraan hin seentu baqaraa 35. Faytu koo bakka sitti tolee irraa nuuf qarayye qayye. Beeka. Maashaallah tabarakallah. Ya Rabbi. Sabaraga.
كبير طنبورة سورة بقرة نسني قرأ أبو حمزة وأبا من أنقذت إيه قبل خلاص ما أنا قبل sagantaa bultiin qabdi ishee Januaarii waraqaa ragaa barbaadaa kana booda namni tokko wal fuuchuuf leenjii isinii kennina tuta gama dhuma tayyib Francis tayyib suuraa baqaraa aayaa 183 irra xumura waan ta'eef masha Allah aywa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما شاء الله تبارك الله ربي سيف دبلو أبولي ممكن ما شاء الله جدا هندك سنيو ربي نمغوتو سياتاسيسو بريدة جرتا وركال اللي فكين جرنا بردا بيا ربا كيسة تاوني قرآن قرأو نمن درغو بيا ربا كيسة تاوني ربي سراتو نمن درغو إيغا فتيا مسرا كنرا فكين جرغاري أرغتو كيسة تو شمرن دبرتوني إسلاما مسلمني فكين جرغاري أرغتو جدين يادا أكستو سريرا أكستو قبا وانسين جنو قبنو ربي نتشيفا دبلو نوجبات دفتو ألتقطكم وقسما بايتسيني تيجولي كانت sagalee waliin taana ammuma iyyuu kanas gara sagaleetti deebinee jirra. Dhaamsa Anqobaa koo iyyuu ta'an jira. Wanni nuti baruu qabnu yeroo kamiyyuu miidhamaaf hatumsinu. Eessas yoo jiraanne biyya fedhes yoo jiraanne haala fedhe keessas yoo jiraanne miidhamaa kamiifiyyuu waan dandeenyuun hadhaabanne. Nama miidhame tokko dubbachuuf dirqama namni ijoollee mana hidhaatii dubbachuuf Saawudii jiraachuu hin qabnu. Rayyaanneen gadda biyya Morokootti boolla bu'eef hundi keenya boonya rabbiin kadhataa turre. Rayyaan biyya keenya miti. Har'a lammiin keenya 220 ol yeroo akkas dhumanu lammii keenya ta'a afaan keenya dubbataa biyya keenya ta'a yeroo nuti irraa callifnee ajandaa biraa fakkeenyaaf har'a waa'ee Ruusiyaatiif Yukireeniiti kan inni maxxanfamaa oole. Eessa jirra nuti maal? Wanni nuti immoo baruu qabnu rabbiin haala duniyaa kana hin jijjiira. Warri har'a bilisummaan kaleessa gaafa biyyoonni Islaamaa ijoolleen dhuman hundinuu ulaa cufatee ture. Warri har'a ijoollee mana hidhaatii dhumtu biyyoota adda addaa keessatti afaan cufatee taa'u. وتلك الأيام نداولها بين الناس يا ربي قيوتي سنة أمة هند رتمنا النسناجد
yeroo rakkoon tokko naannoo tokko ka'u hundi keenya iyyuu keenya jechuu qabna. Ana jechuu qabna, kooti jechuu qabna. Ani ijoollee mana hidhaatiif tumsuuf abbaa manaa achi qabaachuu hin qaba. Gaajette wallahi. Waan isin dhibu wallahi namni duuniyaa irratti namni diinan dhabu mudannoo wayini isinitti himaa asumaan iyyuu xiqqoo bohaartu. Nama xiqqoo namiidha wayitu ture haaluma jireenyaa keessatti nama walitti buuna. Yeroo walitti buune tarii rabbitti wal kennachuun hin dhufa. Naakka carraa ta'ee hiree mana hidhaa nama sana isin qaqqabe. Torbee dura natti fakkaata hiriyaan koo dhuftee bar namni akkanaa iqaamaa qaba ture nama seera qabeessaati qabamee hidhaa seenee naan jette. Nama galeessa yaa rabbi jazaa koo naa kaffali jedheefanii sagalee ta'aareen jedhanii isiidhaan jechuudha. Ani garuu qoosaaf hin jedhe yeroo tokko rabbiin wal nama caalchisa ittiin nu qormaatu jedhee walitti nu fida jechuudha. Mubaarak Masirii jira, anarra kushiinaa Arabaa keessan jira, bor bakka rabbi na geessuun beeku yeroo kamiyyuu wanni anarra hiyyaa jiruuf yoo rabbiin bor bakka sana na geesse illee an dirqama namummaa, dirqama obbolummaa, dirqama islaamummaa bahadheera an kanatti namana. Kanaafani malee ani akkanattan jira maaltu na hiyyisiisaa miti tarii namoota tokkoof wallahi nama baay'eetu jira namni keessaan dhufee ati maaliif yeroo hunda gadda maxxansita nama naa bilbilee yaa haadha gaddaa naan jedhu jira piroofaayiliin kee feestaaliidha naan jedha haa ta'u hin jedheen ustaaz Ahmadiin Jabalee yeroo piroofaayilii akkana godhatanu deemi isaan gaafadhu naan kan isaanii shoppiidha naan jedhe namni suni kan isaanii shoppiidha malee dhugaa miti naan jedhe hundi keenya waan nu mudatutu jira. Kanaafiyyuu dudduuba deebinee uummata kanatti deebii kennuutu hin taane fuulduraa deemnu siin jedha Mubaarak adaraa booda hin deebi'iniin siin jedha akkanuma siin jedha ejjannoon kee yeroo kamiyyuu fuulduratti haa ta'u. Ayyee. Kanaafiyyuu har'a naa dhagaye viidiyoo ijoollee argaa hin jirru barreeffama jaraa argaa hin jirru sagalee jaraa dhagahaa hin jirru haala kamiin keessa jiru nama meeqatu torban kana keessa nurraa du'e ni beekna. Bar yoo wanni biraa hafe koo rabbi rahmata isiniif godhu jedhanii rabbiin kadhachuun waan tokkodha. Uummanni kaleessa akkasii feestaaliin ijoollee irraa fuudhamee har'a qullaa jiran kun jechuudha har'a bilbila irraa fuudhamee tumamu sababa keenya ta'uu hin danda'a bar amaanaa irratti amaanaan itti dabalame jechuudha. Feestaalii mootummaan hin beeku ture viidiyoo mootummaan hin beeku ture nuti bakkatti sheergoonaan argame. Har'a bilbilli jaraan jiru, uffanni jaraan jiru. Yeroo jarri akkasitti yoo haala jaraa hin beekne yoo an ol deebi'ee kanan ajandaa mataa kootii bocadhu ta'e yoo ol deebi'ee waan natti fakkaate dubbadhu ta'e maal hin beeka warri achi jiran yoo na abaaraa jiraatan noo. Warri obboleewwan keenya du'an maal jedhaa du'an laata? Yaa Rabbi biyya sanaaf uummata sana milkeessin. Yaa Rabbi mootummaa sana balleessi. Yaa Rabbi biyya sana dhabama godhoo jedhanoo. Hin beeknu waan nuun jedhamaa jiru. Hundi keenya dirqama nafsii keenya habaa'annu wal hin eegina. Ustaaz Ahmadiin Jabal piroofaayilii jijjiirrataniif kan jijjiirranne yoo isaanii jecha jijjiirranne deemaa piroofaayilii keessan jijjiirradha. Yoo lammii keessanii ta'e immoo piroofaayilii ijoollee mana hidhaa godhattanii waa'ee Ruusiyaatiif waa'ee Yuukireen kan barreessitan yoo ta'e of hin taane nuti. Yoomiyyuu waa jalqabanii dhiisuun eessaanuu nama hin gahu obboleewwan kiyya. Waa jalqabdanii hin dhiisinaa. Hanga xumuraatti deemaa. Rabbiin ikkoo namarra deddeebi'ee kadhatee dhagahaa. Akkamitti miti torban tokko torban lamatti ajandaa jijjiirrannee waa'ee biyya keenyaa dhiifnee waa'ee lammii keenya dhiiga akka sanatti dhiigni afaaniin bahu ilaala akkamitti callifna maali? Nama miti nuti. Har'aan uffatan ofirraa qabaa bar. Obboleettiin koo jechuudha kan an beeku kan ilmoo qabdu achi keessatti yoo nama maal uffattee jirti dubartiin akka kooti kan aajaan adda addaa irra jiru. An akka dubartiitti yaaduun qaba akka obboleettiitti yaaduun qaba. Kanaaf kana booda Mubaarak ajandaa namaatii deebii kennita taanaan warra sanaan wal fakkaachuuf jirta deebii hin kenniin sitti kaa'u aka'anu akka jarri ka'anuun ati jabaataa deemu. Kana booddee amma gaafa wanni lammiilee keenyaa furmaata argatutti deebii kennu lafa kaataa deemeen booddee deebisa inshaAllah. Yoo deebisuun dirqamataatillee. Waa'ee lubbuu nama caalaa. Rabbi siif deebisa barsila waa jettee turte rabbiin irraa deebisa jettee ati maalin siif jedhee ka'e ergamaa rabbii jedhee bar nama haajaa obboleessa isaatiif socho'u rabbiin haajaa isaa baasaa fi rabbiin ergamaa rabbii bara ofirraa hin dubbatanu akkamitti ati namaa deebii kennita
Kanaafiyyuu deebii sin kennin hin barreessinis gurra sin kennin akkuma jalqabde bilbili haala jiru nutti himi. Embaasiin guyyaa guyyaadhaan barreeffama teessu hin jiru. Warri Itoophiyaa warri waa dubbatan guyyaa muraasa. Har'a fakkeenyaaf namni natti hime tokko duraan guyyaa 10 jiran amma immoo guyyaa 15 nuun jedhaniiru. Hojiin hin jalqabamne miti hojiin jalqabameera garuu eessa gahaa jira. Amma xiyyaarri tokko obboleewwan keenya fuudhee gadi bu'ee balali'eera jechuu arginutti ala galli hirriba gaarii rafuu hin qabnu. Dhuguma jette inshaallah. Kanaafiyyuu akkuma kaleessa rabbii jettee jalqabdee rabbii jedhiitti fufiinsin jedha. Tole. Ani haadha oduuti dhiifama obboleewwan kiyyaa. Lakkii boolla heduu. Jajjabaadhaan isiniin jedha dirqama ofii abaannu. Waan uumamneef qabna tola hin dhufne feesbuukiin kun tola nurka hin jiru wala obboleessi keenya tokko laayivii irra seenee gaafa tokko bilbila isinarratti isheernuuf gochuu dadhabdanu nutis kaleessa baadhannee turree jedhe gurra kootiin hin dhagaye nutis kaleessa bilbila harkaa qabne turree bilbila nu har'a isin kadhannu kun obboleewwan har'a qullaa feestaaliin jiranu uffata meeqa qabu turani miskiina meeqa nyaachisaa turani haadha meeqa beelaa baasaa turani. Kanaafiyyuu waliif haa dhukkubsannoo dara. Fayyee. Dhimboonni fatu galatoomii rabbi sirraa jaallatu hundi keessan iyyuu shamarran akkuma fatuu kanatti akkuma misiraatti obboleewwan keenyaaf sagalee ta'uun dirqamaa miti laayivii irra ba'anii iyyuuni. Barreeffamaanis bifa walalootiinis bifa tokko tokkoon ijoollee kanaa sagalee ta'uu danda'ama. Haa ta'u jabaadhu silas namni waa hojjetu rabbiif jecha waa hojjeta. Utuu anaatii jedhee waa hojjeta. Rabbi sirraa jaallatu galatoomii inshaallah yeroo biraa walitti deebina. Wanti dhaamatu jiraatu. Wannan dhaammadhu homaayyuu hin jiru. Wannan dhaammadhu waan tokko qofa ammas hin callisina lubbuun hedduun badaa jira. Otoo nuti as teenyu jechi tokko dadhabne waan tokko yeroo hundaan dubbadha. Nabii Musaanii gaafa uummata isaanii fudhatanii Firaa'oonaa jalaa baqatanii deemanu bishaan guddaatti dhufan hundi keenya iyyuu hin beekna seenaa sana. Gaafa sana uummanni Firaa'oonaa boodaan itti dhufaniiru isaan bishaan bira ga'aniiru garritti deebi'an dhibe. Uummanni imaanni dadhabaa waan tureefi bakka nutti dhufeera Firaa'oonaan nutti dhufeera dhumuu keenya jedhanii yeroo sana jarri. Musaan garuu maal jedhe tawakkuliin rabbi irratti qabu cimaa waan tureef kallaa inna rabbii maa isa yaadin rabbiin kun wajjin jira daandii na mursiisa yookiin immoo na injifachiisaa jedhe. Yeroo inni akkana jedhutti rabbiin ulee sirka jiruun bishaan rukutii jedheen uleen bishaan hin facaasu yookiin bishaan hin deebisu garuu sababadha. Poostiin koo homaa hin godhu ta'a garuu sababa ta'uu hin danda'a. Sagaleen kee homaa hin buusu ta'a garuu sababa ta'uu hin danda'a. Ilmi namaa immoo tawakkula jechuun rabbiin kadhataa jirra. Nama feesbuukii irratti aamiin jedhee rabbiin aamiin hin jennetiyyuu qobaasaa rabbi yaadatee uummata mana hidhaati du'aa kadhata aaniin jedhu dhugaa rabbii irra hedduun miti garuu muraasni kan dhugumaan dhukkubsatan hin jiru hedduun jira. Ani yeroo namni waa maxxansu yaadachiisuudhaaf akka ijoolleen sun achi jiran yaadachiisuudhaaf malee namni waa irraa argatu hin jiru birrii irraan argannu wanni nu dhanne YouTube irratti geeffataa irru hin jirru. Jireenya uummataa keenya iyyuu daganneerra saatii hirriba keenya dhiifnee kushina keessatti fixaa jirra yeroo keenya qisaasne jechuudha. Kanaafiyyuu of booda hin deebina obboleewwan kiyya irraa gaafatamna niimaarra nuu kenname irraa hin gaafatamna. Bilbila nama 275tu jira namni 275 kun yoo waa'een obboleewwan isaa yaachifne dhaggeeffatanii tumiti boriin gaafatamtu rabbiin biratti waan hundarraa gaafatamutu jira. Kanaaf jazakumullahu khairan. Galatoomii obboleettii keenya fatihaa hedduu galateeffannaa. Egaa obboleewwan keenya waan nu irraa barattu obboleettii keenya kana itti siqaatii warra dhiiraatu hin ta'in warra shamarraniitti siqaatii ittiin haasa'aa waan hedduu irraa barattu dhugaa rabbi isitti himaa. Akkasumas obboleettii keenya misiraa sana namoonni sheer godhu iyyuu hin jiru. Wanni si sheer gootu yookiin immoo wanni isiin barreessite maxxansitu maashaallah tabarakallah. Aboo rabbi isiniif dabalu. Ija sinitti ta'uuf miti na gammachiise kanaaf immoo maashaallah jechuun qaba waan na gammachiise tokko irratti akkasii obboleewwan keenya warri na komachuu barbaadan yookiin na komataa jirtan sichi na komachuu barbaadan deebina sinii deebisuun jiru la'annu lubbuu namaatu waa hunda caala
waa'ee lubbuu namaa irraan dubbadha. Komii keessaniif viidiyoo keessan walitti qabee lafa kaa'ee yeroo ijoolleen Saudi Arabiyaa furmaata argatanii kaan walitti dachaanee walitti intalaa taana deebi'oolii deebi'inna. Ajandaan kan jijjiirina anaa miti kan jijjiiraa jiru. Isin warra mubaarak musammaa tokkitti irraa nama dhibba taatanii haasaa jirtan ajandaa jijjiiraa jira malee anaa miti kana booddee deebi'ee eenyuuf hin kennu. Yeroo gaarii naa qabaadha. Inshaallah xiqqoo boqodheetanii bor walitti deebinee.